Akkam nagaa naaf qabda? Wallahi nagaan qaba abbii. Yaaboo fincaanii garmalee nama xareeti. Mana fincaanii yoo jiraate yaaboo nageessi. Naaf dararamiiti. Maali ati eessarraa dhufte? Bakkiniin ani irraa dhufe baadiyyarraa hin dhufee bar. As Finfinnee maal godhuu dhufte duuba? Magaalaan Finfinnee taniin ammaan tana keessatti argamu tun isiin tun teenya tan Oromoo waan taateefin isii sana daawwadhee baruun qabaa jeetiin bar akkasitti Finfinnee tana dhufee bar. Baga magaalaa teenya guddittii Finfinnee handhuura Oromiyaa dhuftanii daawwattan. Anis Oromoodha bar. Ati ammaan tana bakka itti fincaantuu barbaaddaami? Kunnoo mana san keessa manni fincaanii waan jiruuf seeneetii itti fayyadami. Ayyee bakka taate galatoomi seeneetii fincaana. Galatoomi kana taanaan niin seena. Antakkaa mana keessa fincaaneen beeku dhiiroo wayii kana taati. Haala kee kanaa miti. Dhiiroo kana ta'uun ooltu kanaan laala. Wayi maali wanni kana bareeda? Wayi numa bareeddi wanni. Saboota numa keessa fincaane dhiiroo bakka tana akka fincaanani. Alla dhiiroo maali wanni tunoo maal dalaydi? Alla saboonni bishaan yaabti. Wayi wanni anuma rifachiifte yaaboo. Wayi wallaa fincaan najjeese. Dhiiroo wayi uraa xiqqoo tana akka fincaanani. Dhiiroo tana wayi fincaanani yaaboo waan dhiisan kaa waan bareedu hayyoon fincaane yaaboo. Alla maali dhiiroo borsaan xiqqishoon as gubbaa teessitu noo dhiiroo maali wanni kanaatu maali wayi ajaa'ibarra. Wayi hayi dhiiroo maali wanni tunoo. Wanni bishaan yaabtisa. Wayi kunoo bishaan yaabti. Dhiiroo tana qaamaan dhiqataniinsa wayi kunoo bishaan yaabti wayi ajaa'ibarraan tana. Oh no! Wayi ajaa'ibumarraan tana yaaboo ajaa'iba rabbiin na qabate. Maali dhiiroo wanni bareedduun tunoo. Waan bareedu na keessa fincaane dhiiroo. Hayyoo wayi wanti numa bareeddi. Wallaa arraan tana manuma akkamiin seene. Wayi wullee qabdi laakka wullee bareeddu. Saanaa fakkaatti waan akkana bareeda. Hoo tana fudhadheetiin galfadhaa'u. Haraami malee silaa waan namaa fuudhuun wayi numa bareeddi yaa'oo saanaatu. Maaltu keessaa qorroof jaasa? Alla irraa faneeti. Maaltu keessaa akkana qorroof jaasa? Wayi kunoo tunillee bishaan yaabti. Wayi bishaan yaabti wayi ajaa'iba wayi saanaan numa bareeddi yaa'oo. Wayi ajaa'iba. Kunoo maali dhiiroo madooshaan? Madooshaan kunoo maali? Hayyaa wayi madooshaa as keessa hin taqaan. Dhiiroo kun akkatti fiinsan goomsani dhiiroo akkatti fiintumanii fiinsan goomsani. Wayi ajaa'iba rabbi. Maaliif fincaan guyyaa ona keessa ol deebi'e? Gurbaan ala dhiiroo morma akka naqe. Hin beeku wantanaas. Maali dhiiroo tunoo? Alla qat godhe. Wayi naan kutte. Wayi liiftii baana san jaani dhiiroo. Liiftiin baanan fuutee nama kutti yaadne. Wayi san taati. Wayi yaabaa si ol kutuun dhabu. Mana biratti kun dhabu yaaboo kun tunillee tanaas niin tuqe. Tanaas reebutti micciire. Dhiiroo wayi naas maa jira biyyaa bahuun dhabu. Mee firaasha reebuun tanaas allaalu. Firaashni sun ni jira dhiiroo. Ni jira mee. Ni jira hin kunne. Yaaboo hin kunne an dhiiraa tana waan fincaalan. Gurbaan dhiiroo maaliif mana fincaanii keessa akkanatti tura? Ka'eetiin ilaalame. Bar bakkaan itti fincaanuun dhabe. Mee saganaan hin taane. Bakki itti fincaana waan kanatti maan fincaane? Kana moo? Kanuma fayyadamte. Kanatti fincaana? Kanuma fayyadamte. Asuma dhaabbadhee itti fincaana? Asuma dhaabbattee itti fincuuf taqaa'ee. Ayyee bakka galatoomi an bartana waan akka bareedaa kanatti fincaanu jeeti mana alla niin beeraa barbaaqe as tanaami. Ni fincaana. Asuma ni fincaana bakka deem ni fincaana bakka hin fincaanne deem. Hin beeku waran.
waan inni fincaana taraa inni fincaana. Gaafa fincaane beekaa. Eekan sanumatti fincaan bar sitti meemi almee kan sitti sanumatti fincaane bayi sanumatti fincaane bayi ariifaddafi.